Assalamu alaikum hordoftoota hundi sheenaa akkam nagaa jirtu badeetiin jira dhiyoo tanaa haala jiruu nabachiisee haalli jiruugaa akka fedhe qabaa takka olee takka gadi namni hin beekne jiru kaan dhabamsiisee kaan nabachiisee garuu arraa waan hin qabadhee dhufee arraan tana obboleessa keenya aanee jaalalaa kan dhukkubusan namni siiriitti godhee akkam eessarra gee jechuudhaan an waan haala yerootiif bira dhaqu isin arkanneef obboleettiin guyyaa guyyaan dheexee laatti waan ta'eef arra obboleettii isaa bira dhufeetiin maalirra jira akkam yoo godhan wayyaa fala maal yaaddan jechuun isii gaafachuu deemaa na waliin turaadhaa naga isin gaafattis illeeni kun karaa isitti isin dabarsaa naga gaafadhu hordoftoota ta'e. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi jaalatamtoota fi kabajamtoota hundi seenaa ragaa nurratti argamaa meegaa asumaan nu hordofaa isiniin jennaa waan waliin jennu waan gaa inni na gaafatu waanuma aaneetirraayi nu hordofaa isiniin jenna. Okay, akkam jiramee aaneen siitu gaa guyyaa guyyaan dhaqee ilaalaa nuti gaalli yerootiif dhiyootan illee dhugaadhaa laalli agarree viidiyoota akka maddeen garsiifni akka inni jiru dhaqee guyyaan dhaqee ilaalee mee amma mee maal keessa jira akkam keessa jiramee haala akkam haala maalirra isaan maalirra akkam maal yaaddan seenyii bira geessitanoo seenyii san ta'eef immoo dawaatti harkate immoo itti harkanne kan jirudha gaafiin kiyya. Akkuma ati na gaafatte shayinii bira geessinee waa dawaa akka hoyyeessuu ta'etuma dawaan taaneefi ammoo inni gamooyyaati inni tuma eega qalbiin gartee nutillee nu wayyooyte amma itti dachaasee gartee qullaa amma inni huccuu ofirraa cireetti qullaa ta'a. Dadhabnee huccuutti kaa'u hanga duraan gartee huccuu shiita gartee kaayyatu ammaan tana huccumaa kaayyatu hin ayyamu qullaadha ta'a. Egaa deddeebineetuma gaashee kallee bira gaggeessumu jirra shayinii yoo gartee kanumatti hidhe santuu hiikaa siiriidhaa jedhanii beektee namni hanga tokkos gaanatu ishee bira geessumu jira lama keenyaani. Kanaafuu hanga nutti namtichi gurbaan obboleessi gartee jaartii isaa sun as bahee gartee nurraa bakka gartee itti godhe san geessee nurraa raayyokutti waa falaa akkasitti harkateen qabuu daranuu itti jabaatte hanga ammaa dhiyeenya kana ala turee alatti alaa galchuu dadhabnee ala turee alatti qabbantillee dhoytee mana yaalaatillee geessinee mana yaalaatittillee yaallee akkasitti dawaallee fudhatee dhibee gubbaan dhibeen biraa dabalamee fi jechuudha. Akkasitti khalaas ati tasanii wayyaa'ee humaanjuu eega dawaa fudhate wayyaa'ee giddiidhaan sanuu dawaa giddiidhaan uleedhaan gubbaa dhaabbatanii fudhachiisaa hin fudhatu dawaa sanuu. Akkasitti inshaallah ati wayyuma yenneeti eegu nagaa nuti hundinuu walumaanuu humaanjuu ati ganamas galgalas ati huccurra jirree firra fincaanaa maal ja'a maal jeetisi mawaa insaa nama dhibaa bas waan amma fuula ummataa dura taa'ee siimuun kunuu natti tolaan jiru gizee takka takka ijoolleen irraa waraabdi malee ani fiifuu irraa waraabuu dhiisee isarra maaliif waan dhibdeen isaa itti hammaataa jirtuufin irraa waraabuu dhiisee ijoolleetu irraa waraabee irra haame malee dhiisaa jeen illeedha dhiisuu hin dandeenye ijoolleelleeni. Akkasin siinjaagaa walumaan gaamee du'aa goonee fi rabbi haa fayyisu jennee du'aa goonaaf malee wanni godhan hin jirtu. Inshaallah maal goonaree wanni wanta rabbi biraa dhuftillee waan akkan jenne sababni ilma namaati. Rabbiin gartee dawaa isaa haa ajajuu fi quraanallee ittuma qaraasisnee ijoollee nama yaamnee sheekaa osoo hin ta'in namni quraana beeku quraan ittuma qara'anii. Uummata akka gaate ganuma furmaanni isaa ganaadhaatti deemaa beekte. Walumaan nagaa furmaata isaa waa kophaa teenya wayiitti lafoo jirra namummaa wajjitti lafoo jirra. Takkanaatis hin jagaa meeqaa hordoftoonnis nu hordofu jira isallee akkasuma hordofu jiranii waan inni irra jirullee ni beekanii beekte. Egaa namni irra hedduun bo'aa jira irra hedduun bilbilee gaafachaa jira. Warri amma hedduun ana keessaan naa bilbilanii mee akkam jira jennee warri sagalee naa qaban warri koomentii jalaan dhufan warri WhatsApp fi imoodhaan akkana dhufan nama hedduudha.
sanuun dinuugaa numa hojii dararamaa jiran jeetii yaada akka mataa hiyyaatitti haa galatoomaniin jaa galanni isaanii gartee jazaa rabbii haa kafaluufiin jaa gaata fayyaa isaa rabbiin haa fiduuf fayyaa isaati amma jaartiilleen dheengaddaa obboleessi mee maallaqa jaartii isaa maallaqa gaafatee warra isaatiin akka inni maallaqa mucaasaniin ka'ee gartee irraa hiikaati sababa kanaan namni hundi hara bakkayyuu natti dubbatu jira jennaan jaartiinis akkasitti gaawwadhabanii sababa sanii jaartii isaa wanni ati faayidaa fidin jirtu irraanii finii tabiraatuun gubbaatti godhuu fedhaa'uu jettee ni beekte tabiraatiin gubbaatti godhuu barbaada ansiirii sana tabiraatti akkatti naa gootuun fedha malee wanni ati irraa hiitu takka illee hin jirtu jettee kana gaammas taduraa biraan amma tabiraa abbuu gubbaan dabalaniif mucaan kun kutuu malee wanni biraan jirti hin jirtu beekan hin jirtu jaartilleen deebiin isiidhaa kana ta'e abbuu obboleessi isiidhaa gaafatee gartee ni raajee rabbiin isaafuu karaa deebee obboleessumaafuu karaa deebee gartee rabbiin rahamata keessan naqee inni raayini hajee lafaa ka'e hiniituu abadan andeeyxeetu gartee mucaa diimaa isa wal'aanu sanuu isaatu harkaa keessaa qaba gadaashoo gartee gadaashootu harka keessaa qaba waan kana hundaa'u miciyyoo san hunda gartee isaantu bira qabu jira dheeyxee isaan kana askara gartee arabatti binnee arabaan naatumuu qabdaa isaan kanaa'uu hanganaa fayyaan tiyyan jirtu hanga isa naatumtuu jetteeniiti deebii obboleessaa deebifte akkanaa waan akkanaa hunda deemu jira anamma waan isin jette sanirraa ka'eetiin miciyyoo sanillee gartee miciyyoo balaan irraa kaate sanillee fuudhee miciyyoo sanillee dhabama godhe jechuudha kararraa maysee bakka biraa kaa'ee ammaan tana bakka biraa taa'u jirti miciyyoon sunillee miciyyoon dubbiin irraa kaate miciyyoon dubbiin irraa kaate samma bakka biraa jirti aanee bira hin jirtu biraa oofeetiin jira gaa akkuma hordoftoonnilleen warri na hordoftanis isa ni hordoftoon hundi isinaan hordoftan jeetii yaada akkuma gartee mijiyyoo san isinuu jettan mijiyyoo san biraa dhabama godhaatan mijiyyoo dhabama godheetiin jira isin waraabeetiin jira viidiyoo xiyyaratti isin dabarseetiin jira akkasiin isinin jaa gaa mijiyyoolleen qottee wanni isin gartee sababa kana dhiyeeffattee sababa kanaan dhuftuuf gaa ani hin beeku abbaa manaa fi namni waan akkanaatiin hin fedhu abbaa ilmaanii fi abbaa ijoolleedhaa namni waan hamtuu tanaan hin fedhu kanaafuu gaa an hedduutu akkana dhibdeetiin gaa wanni hin godhu wallaalee gartee rabbummaan dawaasaa haa fidu jee halkanii guyyaara keenyee boo'aa jirra khayruma gaa jenneetuma inaan siin jedha obboleettiin as keessa malee ni qabata keessa tagira jirtu suma anuma subira dhufee jechuudha suma dhage anuma dhaqee gaa lallaala malee beekamma bakki nan jiruu fi bakki inni jiru saddeetiidha gaa innis manuma isaatitti gartee ijoolleen saahiba isaatii beektuunis ijoolleen gandaas bira jirti waliin anis bultiin qabaa mire namni bultii qabu beeku bakka takka deebi'ee waa taa'uu danda'u anis mana namaatiin jira ilma namaa jalaan jira mire kanaafuu anis manuma isaatittiin dhaqeetuma gartee dawaa godhee fi bira oolee ati galgala biraa galee ganama bira deebi'ee akkasumaati waanuma akkasii sanirraan jira khayruma gaati waa hundaafuu khayruma jeetii yaada jaartiin ree sirnaan bira dhaabbatu jirti moo isin wayii dhuftee jaallala jirti hayyee maaliif dhuftee jaallala illaaltu dhuftee tabiraatu gubbaan itti naa godhaa jechuun jirti obboleessaan siirii tabiraatu gubbaan itti naa dabalii jechuun jirti akkama dhuftee laaltu adaan ajjeechuma feetii waa kattanaa akkuma qotu feeti ajjeechuma feetii ni qofaltii kana keessatti maal gooti beekta inaafaadha siirii gubbaan itti naa godheettuun kana akkamitti akka taatee namni bakka iyyuudha na dubbatu jira bilbilaan na dubbatu jiranii warri gartee hordoftoonni qiyyaasa akka na dubbatu jiranii jee hukuun itti dubbate inni tabiraatiin dabaluu fedhaa wattee qofalti ni qofalti dhaadannoo gartee dhaadannoo ni dhaadattiyu itti gammachuu qabdi an hedduu qoflisi san hundi na aarseetiin dhaadannoon san hundi na aarsite itti dhiise amma dhiyoo tana walitti dhufnee dheengaddaa takka walitti dhufnee naayisin wajjiteenyee wajjin haasoynee wanni kun abbaa ilmaan keetiiti abbaa ijoollee teetiiti wanni kun akkanaan hin mallee waan kana akka irraa hiisiftan godhaadhaa isin wanti dalageennaan hinniisi sunis jetteetuma lafaa kaatee naan qixxaatte waan san viidiyoo waraabnuti lafaa kaatee naan qixxaatte bara achi ijoolleen narraa qabdee daddabdee ijoolleen dhalaadhaan bira jiraa narraa qabanii dadhabanii natti utaaluudhaaf akka wayin lafan na dha'uu deemte sanittiin ol ka'ee gaabboleetti yega lubbuu fi tana abbaatu wakiilaaf irraa dafa ajeetiin
إيجا فراين دي بسجي أولك إيجا وصلنا نتاول فنان دين أنت تجي أولك يقول أولك أنا تاتم صفد التات ما بر أتي وان نجين قبض يولل لنا لو تبيته أي عرسن كيسة عرسن كيسة يولسني عرفتنا قديس على ما ماري أتى عرفته يولني سسوا بسني عرفته يصير دواني يصير الدربني أقصدي نميته أتى كان لا قدا يا مش قدا كان لا طلع أوروش هوترتي وان صور عبدي وبليتني ساق دول لنا تمتى ورابدي قديفته أقصدين أنتم تشكسيتي سيتشم بانه أنتم سفر الدت تندينه ولدهم نير بقولون نفدي بليتي تيجي إنه كنا أبا مناخ يتيتي قامت تكون بليس خيا أبا إلما قامت تكون أبا إلما كيتيتي ونما نقرتي كانت تجلا فتيتي يسوني في نجرتو لا يتيتي ونتون لا ينتون في إني وأولك أبني مدو ولفول إني جالة دت مريدا أبا مناخ يتيتي أولكاي وجين دابدو وان غوتي خدته وني دبرت أكمل غوت سنة الرايح ينان أكملتين يخدته ملا فقاته ولي أنا جباجته نتوم مداف سيري رايح قناتي سيري مالي في الرايح هاي نيخون عندت نيخو هادو باني دبلا ملء المان كيسن اسمي فتن بيجال فتنيتي أن إنكم أقرتينا خطوم برباداوي قمتون تجاكا سيتيتي القاتينا تتوانتيتو ilmaan kanaafis iyyaanne jechuuyyummaa ishee dhugumatti agartee hinaaffa har'aan ka'een inni kadu murteessitee jirtee fakkaatee oguu kan laaltu jechuudha kan laaltu. Murteessitee jirti nama duudha beemalee. Jala sirrattee. Sila akka isiitiin ajjeefte gaati akka isiitiin du'e beekadhu lafa jira inni. Gaa wanni godhan hin jirtu gaa'een isii tana fuudhee gartee siiriin sheeka san beekee dhaqee irraa hin eegu sheeka kaan itti fidu jirra. Kumaa gaa waan irraa tareen qabuumee hanga gaa rabbiin furmaata laatuuf hin numa eenaan siin ta'a. Fuulduree isaa jechuun sodaachisaadha jechuudha. Sodaachisaa itti dubbatta sodaachisaallee sodaachisaadha. Maatitti bilbiltanii maatitti himtanii. Maatiin dhagee jira maatiin sooshaal miidiyaa kanarra osoo hin deddeemuu harkanii jira. Bilbilanii gaafatanii kanas maali wanni kanaa kun deemaa maali waan kanaa dhugumaan jirtu moo jirtu nuun janii nu gaafatanii dhugumaan jirtu moo kun hin jirtu dhugumaan jirtii janii lolanii nu gaafatanii hin jirtu jenneetti kalas. Sobnee dhiifne amma gaalaaluma jiran sobaa waan sobaati jennee dhiifne خلاص eegana firraa himnegaa obboleessisaa obboleessi guddaan kan nurra guddaatti jiraami kan nurra guddaatti himnegaa warri gurguddaan beekna ayyuutii abbootiin keenya hilaala waan miidiyaa kana mucaa halaalaa oolutti himne akkana keessa himne ummaa fi abbaa rifachiisin jenneeni ati gaawwanni kun dawaa godhuuf jirraati atilleen asumaan gartee bilbiliituma nu gaggaafadhuumtuu siif himna waan inni irra ga'e waan irra geenye jenneetuma isas mala dhooyineetuma wayyaarra boruma wayyenneetuma kaatti himaatuma akkasitti dabarsu jirra hedduu viidiyoo isaa bira waraabnee dilas gadhiisaatu hin jiranii kanumaan lollu ijoollummaan gartee waraabdee gadhiifte malee waraabinaa jeenis hin jiran naduwwaa waraabanii gadhiisan amma viidiyoo takka dhiyootanallee. Maaliif waraabinaa jettenis? Wanni ni waraabinaa jeeniif inni kun wayii sirrii jira qullaa jira. Birra fincaa namoonni beeku nama kana fixuuf deemu waraabinaa raadhii isaan jeen rakkoo gartee ifumaa birraa soyina malee isa dhiisaa hin jeen gaana hordoftoota irratti beeku nama kana qullaa amma deengatti ijoolleen qullaa ol baaftee afuuma ol baaftan jennaan maal goona namni yoo haanu gargaaru yaadaa fi du'aa inni laata namni nu gargaaru jenneetuma ol baafne Oromoo naa agartu jennee ol baafne waan kana akkana walirra dalagu jiranii Oromoo Yemen dubbii Oromoo Yemen tana baan taane dubbiin Oromoo Yemen mataa kanas oogufti jaartiin jaarsarratti duulti jaarsi jaartirratti duula obboleessi obboleettiin obboleessarratti awwuma tolu takka Oromoo Yemen irraa dhagaan jiru maalimmoo akka kun ciisoo waliin qaba jechuudha. Maaliif akkana? Gaalamni kun beeka ilmi namaa kun qalbiin namaa kun haasitummaa jaalachuu jira ta'u qulqullummaa feetu jira ta'a warri haasitummaa fedhu waan haasitummaa maaliif beektaa ilma dhiiraati fakkeenyaa. Jarri wal jaalateeti biyyaraa wal fidanii jaartiin lafaatti haate dhiirtii shariyaanuu afur fakkadee haa fakkadduufi garuu isiin lafaa kaatee yoo isa kana gartee kan akkannin ta'utu taate namaan gartee heeraa fi seeraa jiraa mire heeraa fi seeraan hin qabdu lafaa kaatee akka inni gartee lubbuun addunyaarra deemu gooti wallaalee amma du'a malee maaltu hafeef. Gocha diinaati. Diinni akkanas hin godhu beekadhu. Diinni akkanas hin godhu. Yoo sirra ajjeese sijjeesatuma lubbuu gujeeta akkas kan yaada barsa malee. Amma dararamuu jaamte akka kanatti.
maal goona reega anin beekume tanarratti isinilleen yaada kannachaatu jirtanii yaada kanna dhume waan gartee namni wanni waliin dhufuuf beektaa yaada tokko walii haa'uufi yaada nuu haa'uu dandeessi yaada nuu haa'uu amma gama keenyaan gama keetii yaada nu dabarsuu dandeessi. Sirri amma akka mataa keenyatti maal beektaa haala isin keessa jirtan namni kun namni beeki yookiin miidiyaa qabattee deemuu osoo hin taane namni haala keessa jiru sun dheeteetti nama ilaaluu waan tokko gargaarsa tokko godhuun xiqqoo qabduun waan tokko saniifin xiqqoo qabuunis isin gargaara jechuufin isin bira dhufee isaas gartee gaadheen gad dalaalee maaliif akkasumatti arraas boruus gartee inni kun waan isaa kun hojii kana yaachise maaliif namni kun nama wajjin nyaanne arraan tana agartee addunyaa jala fiigee agartee haala jiruuti jala fiiges isheen sun waa bikanaan bakka takkallee waan naa gochuu qabdu garuu arra deemee isheen hubachuu qaba. Dheengaddaa fi agartee amma guyyaa lama sadii viidiyoo irra kaa'an jiru. Kanaas haala jiruu na godhe. Haalli jiruu oduu kan godhu namni kun gartee wajjin maatii takka wajjin ta'ee duree achiin kutee seenaan irraan baatu waan hin jechuufin arra gartee obboleettis gartee atis gaa akkuma gartee siin beekaa. Yoon dhaqee ilaali atis nama uffatta waan jiru raayin kana qabadhee isheen dhufee jechuudha. Maaliif gaa arra gaa obboleessa keenya kana Oromoo teenya isheen hundi du'aayii godhaaf du'aayii nu jabaadhaa. Maaliif obboleessa keenya kana arra isaa boroo anaa namni waa beeku kan dhiiraa haa ta'u kan dhalaa haa ta'u maaliif addunyaan tuni isin dhumtuudha abbaan fedhee gaarraan tana meeqaan tana hayyuu meeqa asirraa dhabne addunyaa irraa dhabne arra gartee arra addunyaa boruus akhiraadha namni tokko waan inni gartee walitti dhufee gartee viidiyoollee haa ta'u gartee hatta gartee martee gudhiiftuuf du'aayin nama keetii gartee saba keetii huni du'aayi bareeddu takka tokko hafala beeku jira hawaan kanatti fala addaa beeku jira sheeka kana hawarra beeku jira kana fala yoo nuu keessan jechuudhaaf arra ija namaa gartee duratti ol baanee sillee gartee si dhufuu danda'e garuu xumura dubbiitiyyaa gartee dhaamsa ati yaada kee keessaa qabdus gartee Oromoo kanatti mee himadhuuti baafadhugaa maal beekta abbaan ifin dubbatu jedhan an maaliifin gartee yoon si dubbisee ni dubbatta yoo gartee rakkina si keessa rakkina qabdan keessaa rakkina jajjabaa isinitti hamtuu jettee amma of keessaa qabdu Oromoon si gargaaru dandeessi itti himadhu jechuuf si jaa. Oromoon wanni isin dura dhaabbatu ni dandeessu yaadumaa fi gartee du'aayii dura dhaabbatu dandeessi kanuma malee wanni isin nu gootu yaadaan namni wal bira jiraatee gartee du'aayiidha yoo wal bira jiraate kanuma walii godhuu danda'a gaa Oromootiyya gaa isinilleen warri gartee hundee seenaa hordoftanilleen gartee du'aayii nu godhaan isinin jaa wanni isin nu godhuu dandeessan gartee du'aawamaa fi koomentii jalaan yaada qabdan kannattanii gartee yaada keessatti namni walirra waa beekaa waan ta'eef waan akkanaa godha jettanii namaa himuu dandeessanii akkasumatti gaa akkuma biftii adda addaatti namni kun beekumsisa adda adda akkuma walirra waa beekuun akkana yoo gootan akkana wayyaadha jettanii nu dhaamus ni dandeessanii isinin jaa gaa inshaallah mee rabbiin waan khayrii nu haa geessisu hunda keenyaa'u gartee dubartoonni illeen warri gartee hundee seenaa hordoftan warri jirtan abbaa manaa fi namni waa hamtuu itti yaadu akkasumatti gaa akka mataa kiyyaatti nama abbaa manaa kiyyaatti hamtuu hin yaadu jeetiin yaada isinilleen akkasuma jeetiin yaada rabbi hamtuu isin yaachisini isinilleedha namni yoo wal jibbee gartee wal quufee gartee jireenya kana walii hin dadhabe adduma dhaabbata malee karaa nagayaatitti yookaan immoo gara heeraatti tarkaanfateetti heeraan gattaa'ee himata malee yookaan immoo gara seeraa deemeetti seeratti gartee nama dhaleeffata malee waan akkanaarra waliin hin ga'uun isiniin jaa obboleeyyan kiyya gaa yoo tana keessatti gartee waan badii dubbannillee nu offolchaadha dhiifama nu godhaan isiniin jaa foynaan illee isiniin jaa yaada qabdan as jalaan dhuftanii ibsatu dandeessanii gartee waan du'a waqtaniif angalatoomaadhaan isiniin jaa akka mataa kiyyaatti yaanna kiyya na biraa dhumee jira khayriin dida akkasi assalaamu alaykum warahmatullaahi hanga gartee yaada biraatiin walitti deemutti viidiyoon arra qabnee dhufne obboleettii ani jaalala ta'uu hin dagatinaadha du'aa'iidhaan komantiidhaan namni walirra yaadaa gargaarsa nu ta'u sheer nu godhu wal biraan nu ga'uu dandeessanii xiqqaa fi guddaan kan shamarranii kan dhiiraa kan dhalaa
guutummaatti oduu manguddoon addana hin baasanitti ilmaan Oromoo mara yaadni keenya isin biraa haa ga'u jennaa hedduu takka isin jaalannaa galatoomaa baay'ee isin jenna nagatti.